kana mujrimaa wajji hin jiraan. Shurtaatti haameti takka mujrimatti bitee jechuun ajjeese irraa furan. Ammoo osoo obboleessa kee hin miidhamne ilmoo isii deebisii fi jin ani wulii arra booda jechuun Khadiir jala gajjeellee hin jiraadhu sodaa isaatiif illee bat jee hin deemu jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Naayilii Ooroo akkam jirtan nagaa fi yaada baga jiraattan. Bugoo ilmaanoo jiraannee as geenye guyyaa irratti isin ja'a. Egaa obboleeyyan kiyya kan musliimaa kan amantaa biraa qabdanii fi hundi keessanuu jechuudha. Naayiliin waan irra jirtu quba qabdanii. Akkuma beekamutti Khadiir firraa na baaseeti jechuudha. Alatti na ari'ee ilmoo irraa na ari'ee jechuudha. Mana irraa na baasee ilmoo daa'imallee narraa fudhatee mana na baasee akkasitti mana kannaa dhaqee argitanii turtanii. Mana kannaatillee deemeetiin jira. Mana kannaatii kannaalleen Naayilii hin deeminii manguddoo yaammadheetiin manguddoo nama bira dabalee dhaqaa Khadiir kaniin dhaqee harkana darbee jeeti na dhufee dubbatee jira argitanii jirtanii. Akkuma naaf inni hojii haasoo inatti ani nas kannaa keenya nattilleen aariin akka obboleessa kiyyaattiin si kabaja siin jaaladha. Hedduu takkaan si kabaja jechuudha. Wanni niin asirraa bahee mana kanarraa bahee Khadiir duraa Khadiir firraa nabaafnaan bahee mana kee dhaqeef si kabajuurraa yoon si kabajuu baaddee namni biraa kan hin kabaju hin jirtu siniin kabaja obboleessa kiyyaattiin si kabaja. Ammoo ani Khadiir keeysan obboleessa kee jechuudha firraa dadhabeetiin gaa sababaa inni na ajjeesuu gaheetti manarraa bahee deeme. Ammammoo wanni niin si jalaa baheef ani naafi inni hijaa biraa ta'u waliin qabnu jirtu Khadiir akkamumatti Ali na jalaa gallakkiftaadha. An Ali jalaa gallakkisee har'allee barullee hin jiru. Ammoo inni wanni itti na xiyyeeffatuuf sanii ani gallakkiseeti jalaa gallakkiseen beekuuf itti ammoo saniifuu jechuudha. Gaata biraan naa qaba malee wanni naa qabu takkallee hin jirtu. Wanni ilmoo daa'imarraa ala na ari'eef gaasan isaa beeka. Annatti gama khiyaan kannaa keenya natti naariniin siinjaa wanni niin baheef ilmi namaa kun hanga obsuu qaba. Hangatti obsan qaba. Obseetiif jechuun mana keessa gubadhee na gubee na azabee qabee jechuun mana keessatti hulaa na qollofee akkaan ala kana gadi hin baane hunda na kutee jiruu na jibbisiiseetiin akkasitti mana kee dhufee jechuun mana keettirralleedha. Wanni niin beeku wanni niin siyaafachuu didee akka ati manguddoo fudhadheetiin dhaqaa jettu sanitti naaf hin taane maaliif yoo jettee ani ilmooti yaa arraas baruus shurtaatti hameetiin irraa fudhadhe jechuun biyyittiin hin jirtuun biyya Arabaati. Biyya namaa tana keessatti jechuun wal khilaafuun faayidaan qabdu jeetiin duraanuu jalaa gajja'ee Khadiir kabajee jalaa calchachuu jira jechuudha. Amma immoo akka inni beekutti wajji deema eegee inni narraa taa'utti jechuudha. Saniifuu kannaa keenya natti naariin siin ja'a. Annatti naariin gama kiyyaan dhiifamaan siin ja'a. Wanni mana keetirraa baheef Khadiir akka je'ee dubbachuu jiru mana kiyyatti natti hin deebitu je'ee dubbachuu jira inni akkana jaan giseen dhaga'u. Ani amma mana micijoo ganda keenyaa takkaan jira. Saniifuu jechuudha. Ani kannaa keenya wanni mana keetii baheef eega atillee dhayixeeti si jalaa dide ilmoo sannaafiti jee deeminaafiti jeetiin si ergee si jalaa illee dide jechuudha. Hin kannuu ilmooti jan kannuu jee eega dide booda ilmoo daa'ima akka godhu hin jirtu. Wanni harma jalaa na fuudhee buusuufis hin jirtu. Ilmooti jaan arraas baruus anaatitu kan itti irraa fudhatu beeka. Saniifuu jechuun shurtaatti hameetiin irraa fudhadha. Ani wulii arra booda jechuun Khadiir jala gajjeellee hin jiraadhu sodaa isaatiif illee bat jee hin deemu jechuudha. Hanga itti ilmi nama kabaju jira kabajee jalatti illee gajje'e. Arrammoo ilmoo daa'ima irraa fuudhee na azabu hin dhaqqabu jechuudha. Ilmooti daa'ima irraa fuudhee azabu hin dhaqqabu shurtaatti hameetiin irraa fudhadha. Hin dhiisu jechuudha akkatti hanga inni na azabu jirtu Oromooti ija arku jirtan hanga inni na azabu jiru jechuudha. Waan ilma namaa waan cittoon gaalan goone na godhu jiru jechuudha Khadiir. Na azabee mana keessatti hulaa na cufee na tumee na hidhee afaan qabee na ukkaamsee na ajjeesutti jira jechuudha. Laakiin tana hunda mee obsi jeetiin fudhadhee fi obsi kiyya na baasuu didee boodarra taajjechaatiin na dhufte jechuudha. Bakka gaa lubbuun tiyya na baatutti maafin taa'ee lubbuu baasi jeetiin akkasitti duraa baafadheellee mana kannaa dhaqee kannaallee ilmoo deemnaaf jedhanii ilmootti ergee isallee harka darbee didee
Khannaa wanniin afachuu didee deemeef khannaan boruu adhaa fudhaatu boruu dhaqee si fudhaa jee ani wanniin boruu sanis afachuu dideef ilmooti daa'ima akkaan fudhadhuu fi manarraa bahee saniifuu jechuu ilmoo daa'ima akkaan itti fudhadhu anaatu beekaa jechuudhaa fi hadiirii wal faahama san booda shurtaa itti fideetiin ilmooti jaraa fudhadhe jechuu arku jirtan Oromootiyya akka inni na godhu jiru mana keessatti na azabee firraa na baasee ilmoo daa'ima narraa fudhatee firraa na baase jechuu ilaalcha biraa waliin qabnu naafi inni kun ilaalcha biraa kan walii qabnu hin jirtu turroorrummaa yoo taate malee nama biraan qabdu yoo taate malee turroorroo guddoo nama biraan qabdu na arkeeti hadiira kan namiidha malee silaa nama biraa qabaadde kan namiidhu jechuu nama ana biraa dhabe qadiiraan har'aas boruus waan takka na godhuu hin dandeessu waan takka illee natti hin fiddu fagaattumaan si wajji jiraachuu dhiisa malee waan takka illee natti hin fiddu jechuudha. Saniifuu ilmootiyya har'aas boruus minqasbatti akka dhufee sirraa fudhadha jechuudha. Kana olatti akka sirraa fudhadha tolaa galata sirraan fudhadhu ani. Ilmoo daa'ima naayilii waan takka na godhuu hin dandeessu nama biraan qabdu namallee qabdu waan na fiddu hin qabdu jetteeti kan na rooriftaa miti waan takka na godhuu hin dandeessu ani. Waan takka na godhuu hin dandeessu har'allee borullee ilmootiyya fedhee sirraa fudhadha. Dhageessee Oromootiyya sheer godhaa viidiyoo tiyya tana akka nama hunda bira geessu naaf godhaa na bira dhaabbadhaa na jajjabeessaa na gargaaraan isiniin jira. Kunoo haala hammeenya keessa naan jira. Namni ilmoo daa'ima sirraa fudhatee ala si ari'ee beekiga. Lubbuun teetu sodaadha. Ani lubbuma tiyyaa ofiin sodaadhee maaliif yoo ta'e ilmoo daa'ima sanarraa fuudhee ilmoo daa'ima xiqqishee amma dirisa harmarraan guyin narraa fuudhee mana keessatti narraa azabu tuni waan biraan naa qaba. Arrallee barullee isinillee gama muka gama ani akkana kalanni yoonan kalatarra jiraadhes kalatarra jirtaan ayilinaan jaa. Kalata yoonan qabaadhes bakkiinan itti kalata qabumee ani waan takka duraan balleessine badii takkallee hin qabu sababa takkaan malatti badii takkaan malatti kanuma roorrifamu Oromootiyya na arka. Saniifuu jechuu ani wanni takkallee taniin balleesse hin jirtu badii takkallee hin qabu. Badii tan hunda isaan immoo hafidee ifi naqe ani isaan hin naqne badiin tun karaa kiyyaan hin dhufne ani waliin balleesse takkallee hin jirtu. Yoon ammoo ani ta badii qabaattu taate naa'iliin badii tana qabdii je'ee yoona kan dubbatu taate haa dubbatu qadir naa'iliin badii tana qabdii tanarratti manaaf irraa baasee kan jiru tanarratti ilmoo daa'ima sanis irraa fudhee irraa firraa ari'ee kan jiru taate haa dubbatu jechuu qadir arraas baruus. Saniifuu arraas baruus ani ilmoo daa'ima bakkiin itti dhiisu hin jirtu an ilmoo daa'ima tiyya bakkaan jiruu ka'ee barbaadachuun dirqama narratti. Bakkaan jiru ka'ee deemee bakka inni jirutti ilmootiyya furachuun dirqama jechuun irratti. Arraas baruusan ilmootiyya dhaqee fudhadha qofa. Biyyitiin hin jirtuun biyya namaati shurtaatti fideetiin jechuun funyoo kurkuratti qaqqabeeraa fudhadhaan. Nama biraan qabdu waan takkanan gootu xurii keessi jalaan irraan fuutuuf akka tarraf jaamiti qadir. Niin fudhadha arraas baruus ilmootiyya hin dhiisu katti ani. Saniifuu Oromootiyya meena bira dhaabbiraa jajjabee isaan isiniin jaa kunoo akkuma arkaa jirtanitti ilmoo daa'ima jechuu ol kaateen deemin ta'a harmaarraa nongu'iin fuudhee deemeeni. Qadir eegaan firraa dadhabee jechuu inni karaa kanaan deeme naafiisaa wal faama gaa qadir. Qadir naafisii wal faame eegaan firraas dadhabee jechuu karaa kanaan deemte mana kiyyattis hin deebitu jechee dubbachuu jirta. Mana kiyyattis wilii toora mana kiyyaattis hin baatu. Toora ilmootiyyaattis hin baatu jettee miti. Toora mana keetillee bahuut toora mana keetii bahurrallee haajaan qabu arraas baruusi naa'iliin boontuudha. Boontuu jechuun boontuu. Dhageessee naa'iliin boontuu mana keetii irraa qabdu mana keetirrallee haajaan qabdu eegaa ati karaa kanaan deemte akka ati beektutti si hojii deemaan. Akka ati beektutti si hojii deema jechuudha. Ani wanni na roorriftuuf hin jirtu bara. Mii maaliin na roorriftaan? Ani badii maal qabaadheetti na roorriftaati. Badii maal qabaadheetti mana keessatti na azabdee akka feetana godhuu dandeessa. Na godhullee hin dandeessu irrallee barullee jechuudha. Saniifuu eegaa ati karaa tolaa yoo karaa tolaa deemte si hojii karaa tolaa deema. Ammoo akka ati beektutti narraas baduu si hojii deema. Ammoo ilmootiyya fudhadha qofaan ilaalta. Akkatti inni ilmootiyya. Ani ilmootiyya niin fudhadha. Dhufaafin jira shaallaan eeggadhu.
dhufeetiin ilmooti furachuu jira eeggaduna. Namni dhugaa dubbachuuf ni roorrifama yoo kan taate an dhugaa dubbachuudhaaf dhuganii roorrifama. Yoo namni dhugaa dubbatu roorrifama ni roorrifama. Arraas boruus namni dhugaa dubbatu yoo kan roorrifamu ta'e ni roorrifama. Ammoo namni dhugaa dubbatu hin roorrifama yoo kan jettan taate dhugaa roorrifamuu qabu anillee. Akka ilmoon namaa jiraatutti jiraachuun qaba jechuudha. Dhugaa dubbadhee ol je'ee buluu qaba akka ilmi namaa bulutti. Yookaan ammoo gaccabsadheetiin jechuudha. Akka naayilii gaccabsadheetiin akka nama cabsadhee if jala bulchaa arraas baruus jala gaccabsaballee siin bulu hadiran. Gajjees jalatti inuma bulu. Hanga ilmi namaatti obsu qaba obseetiin dadhabe jechuudha. Hogguun ilmoo tanarraa fudhadhee dhiiroo isiin ala baate isiinuu mana kanatti ol deebite hogguun ilmoo irraa fudhadheetteetiti boonu jirtaami an ilmootiyya kanattiin sirraa fudhadha. Kanattiin sirraa fudhadha. Ilmootiyya narraa kadir hambifate jee qalbii xiqqishollee cabsu akka itti sirraa fudhadhuun beekaanii. Haayi. Ilmoo dhanarraa fuudha jeetiin lakki ilmoo jecha mana keetti deebi'ee ati amma salma danaa zabdanaa iliin ilmoo tanarraa naftu ilmoo daa'ima tanarraa naftu hogguu isin ilmoo jecha dhuftee mana kanatti azzabattee taa'u jirtaami hin deemu mana keetti illee ammoo ilmooti akkanatti shurxaa si fidee sirraa fudhadhu minqas batti tolaa galata malee walaa jaalattu waa jibbitu jechuu ammoo isii gaccabsadheetiin gartee miti hogguu isin ilmoo jettee isin ufiigaa dhufti ilmoo jecha ilmoo irraa naftu mana kana dhufteen gaccabsadhee isi miidhaa arrallee barullee hin dandeessu. Dhageessee arrallee barullee hin dandeessu. Ammoo yaa Oromooti isin na bira dhaabbaddaa na jajjabeessaa kunoo arkaa jirtanii yoo nan karaa sirriirra jiraachuu baaddees karaa sirriirra jirtuu naa ilinaan jaa kan naa atilleen obboleessa kee yoo kan dandeessu taate ilmoo kannii fi ziini dubbadhu yoo kan ammoo ati dadhabdu taate ani obsuu dadhabeetiin jechuu ilmoo daa'imatiyya akkaan itti furadhuus dhabee atis naan finne siis afachuu dadhabee bahee natti naarinii arraas baruus ilmooti yaan ilmoon furadhe jeetiin manaa bahee dandeessu obboleessa kee itti dubbadhuu danda'uu baannaan naaf inni waa wali buusu arguuf jirtaatis. Arguuf jirta waan naafi inni wali buufnu jechuu. Waan nan isatti buusuu taa'u arguuf jirta yookaan ammoo kan dandeessu taate ati obboleessaa kee isarra guddaatii karadhu deebisii fi ilmoo isii ani badii takkallee qabu waan irra na roorrisuuf waan irra na miidhuuf hin qabu arraas baruus ilmooti wanni fuudhee na azzabee ilmoo sinarraa azzabu hin jirtu ilmoo galchiifijin ilmoo kan naa kannuu baannaan kanatti irraa fudhadha qabee jechuun shurtaatti yaame. Shurtaatti yaametiin takkaa mujrimatti bitee jechuu ajjeese irraa fudhadha. Oo ammoo osoo obboleessa kee hin miidhamne ilmoo isii deebisii fi jin hokiyyoo ilmooti deebisuu baad ani arguuf jirta waan inni itti buusu taa'u isatti. Kabajeetiin jechuu afimee maaliif jechaan maqaan taanee fi buusaa miti. Naayilii kana ta'e naan jaanjee maqaa hamaa firraa laalu jiru. Inni nu maqaa hamaa firraa laallee arrallee borullee anillee maqaa hamaa irraa laalu haa kalas. Maal jechaan maqaa hamaa irraa laal? Ana bichaatu gajjee roorrifamee isaa wajji bulaa hin bulu. Saniifuu jechuu yoo kan dandeessu taate obboleessa kee dhaamii fi arrallee barullee dhaamii fi sinjaa ani waan akka obboleettii teetitti sitti himu jira kanna. Arrallee barullee obboleessa keeti yoo kan naatu taate yoo kan booda dubbachuu teessu taate obboleessa keetti himu. Himuu baannaan ammoo ilmooti jakkaan itti irraa fudhadhu anaatu beeka jechuu. Kadiirii. Silaa taatee fi anaas manuma keessatti jeesee gartee miti akka namni tokko nan arginetti na dhidhimsee na ajjeesee mana keessatti na jiraachuu isaa wajji kaan hin jiraadhu fedha. Arrallee barullee aan kana mujrimaa wajji hin jiraadhu. Mujrima dhiiga namaa dhuge kutatee nama nyaatu wajjin arrallee barullee hin jiraadhu an. Hin jiraadhu ammoo osoo lafti nagayaa ilmooti janaa fiduu baannaan. Ilmooti janaa kan nuu baannaan akka ati beektutti hin hojii deemaan arraas boruus akkatti dhufee ilmooti keessirraa fudhadhe jechuudha.